Ararama ki barbana Rabbi kinna muti kinna Ya Gafurur Rahim nuf ararami jette nashidan amin jennaan nuti lenga isinilleen akkana shitaata nan buartan abdii qabna egaa daawwattoota keenya kabajamoo kan hordofaa jirtan kun qophii Awwishootii Hamilton TV irraa kan isiniif darbudha qophiiwwan Awwishoo keessaa qophii keessummaan kiyya kaarraa kun ammoo Munashid Jamal Mangistuuti ogeessa aartiiti ammallee barsiisaadha ammas barreessaa kitaabaati waan aartiitiin wal qabatee irraa dubbachuu jirra namoonni karabootaa dhuftan Munashid Jamal Mangistuu wajjin turtii godhuu jira kanaafuu akkasitti bartanii waan asii booda turtii wajjin goonuun wajjii turaa isiniin jenna reef affeera nashidaatiin duratti waa'ee kitaabarraa dubbadhee ture kitaabni kunillee waasadii badhaate kan jedhu mee kanarraa dubbata kitaaba kana bara kamitti qopheessite barreessite jechuun hawaasa bira geessee yoo nashida kitaabicha kan qopheesse bara 2015 keessa waasadii badhaate maal keessa qabdi kitaabni tun kitaabni mammaaksa akkasumas walaloo akkasumas waasadii wasadi akkana wasadi waan jedhu isa sana ofirraa qabdi yeroo sanitti keessattuu naannoo madaalootaatti kitaaba maxxansa firee gara kuma tokkooti akka baay'inaanis sponsoraan wanni jette sponsorallee mallaqa keetiin kreditii faseeneetiin kan yeroo san maxxanfame ergasii hanga takkureetiin booda kafalee kreditiidhaan akkasitti hojjedhee ture baay'inaan yeroo sanitti numatte mi Europe jedhe inshallah yoo haalli naa mijaate ka dura maxxanfame sun eessatti maxxanfame asuma Finfinnee itti mana kitaaba raajii jedhe achitti maxxanfame ka dura maxxansa duraa san amma harkachuu hin danda'an maxxansaan duraa sun dhumatee jira Europe jedhe maxxansa lammaffaa inshallah bifa haarawaan yaadu jirta inshallah ati barsiisaa illee akka taate beekamaadha barsiisaa mee isa barsiista maal barsiista barsiisaa dhallee Rift Valley University Rift Valley barsiisa isa Shaashamannee barsiisa achitti barsiisaa ture sanbata lamaan keessattuu ikindi irratti yeroo kaan illee hojii mootummaa illee hojjedha kanaaf amma kam barsiisummaa kana itti jirta moo duraanin ittuma jira maastersii jalqabee jennaan amma jidduu sanbata lama waan duraan kan barsiisu achiin dura regularly osoo hojii mootummaan seeniin achi hojjetaa ture ergasii booda immoo sanbata lamaan hojjechuu jalqabee amma immoo maastersii waan barataa jiruuf sanbata lamaan illee barsiisaa jira yeroo kanatti jechuudha akkasii akkana mee jechuun yeroo sanitti waan ogummaa aartii barsiisuu kanniin wal bira oofutti akkam beektaa aartiin ogummaa dhalle isa immoo jechuun si keessa jechuun waa yerootti kennitee hojjettu miti aartiin osuma karaa deemu fa'a fakkeenya nama yeroo baay'ee nashiidaa kan hojjedhu yeedaloo kan hojjedhu karaa mafa osoo deemu yerootti kennee osoo hin taane osuma karaa deemu fa'a yeedaloo hojjedhee walaloo immoo halkan fataa'ee kitaaba yeroo naa dhuftetti jechuudha. Aartii si keessa jirti ati aartii keessa jirta maaltu si dhagahame yerootti kenniteeti miti akka kiyyatti yerootti kennee osoo hin taane tasuma fa'a yeedaloollee karaa mafa osoo deemu walaloolee ammoo meebii walaloo barreessuuf yerootti kenna yeroo muraasatti kenna ergasiin booda kaan ammoo yerootti kennitee hojjettu hojii idilee jechuu hojii mootummaa ta'uu hojii biroollee haa ta'u garuu aartii ammoo hojii keessa kee jiru hojii alarra jiru fudhatu osoo hin taane hojii keessa kee jiru ol baasuudha waan ta'eef dilas baay'ee waan yoo amma ogummaa aartii kana keessa yoo argitu maaltu si dhagahama durumaayyuu yeggoo hojjettu fakkeenya walaloo tokko barreessuuf zeemaa tokko hojjettu gammachuu irraa kaateetii mirqaana gammachuu mirqaana jecha jedhu kana ayyaa akka karakoo gammachuu irraa kaateetii kan hojjettu jalqabe yeroo ashaqxee jechuun miira gammachuu si ashaqsiise yookaan miira wayiitu keessa jirta nashiidaa wanta itti hojjettu sun murteessaadha waan gaddaa taate miira gaddaa keessa jirta waan gammachuu taate miira gammachuuti yookaan immoo miira wayiitiin ta'umsa wayiitiin karaa kamiinuu waa ibsachuu dandeessa jechuudha gara aartii kanaan kanaaf ka'umsaanuu miira wayitiin waan kaatuuf baay'ee keessattuu miira gammachuutiin yeroo baay'ee kan hojjettu waan taateef miira gammachuutiin dhaga'a martee hojjechuu kootiin jechuudha nashiidaa hojjechuu kootiin mee nashiidaalee harkaa qabdu kalafa jiru kabaan walii galatti singilaan meeqa ta'a
Ya kan ijo kan si wajjin hojjedhe sira kan biroo wajjinis ka dhiyoo kana waa'ee masjida Abdul Nasir wajjin akkasumas Abdul Nasir Hashim isa wajjinis waa'ee masjida ka dhiyoo hojjenne jira akkasumas achiin durallee waa'ee tokkummaa ka hojjenne Tokkummaa kan jettu Abdul Wahid Malkee wajjin ka hojjenne jira. Abdul Wahid kun eessa ilma adaadaa kiyyaati. Isa wajjinis hojjedhe walaleessaadha. Isa wajjinis hojjedheen ture. Okay. Nashidoota nama wajjin hojjedhe nashidoota afurii. Nashida afur. Walumaa galatti. Ka Awwii Kadiir wajjin hojjettes. Ka Awwii Kadiir wajjin isa laata. Nama sagaleen isaa bareeddu. Nama sagalee isaa bareeddu wajjin hojjette. Nama bira jirre. Walii galatti nashidaa si wajjin hojjedhe walitti nashidaa afurii nama wajjin hojjedhe ka walumaa galatti nashidaa 23 jechuudha nama wajjin hojjedhe wajjin. Walumaa galatti Nurul Hudaa fi Saamiltanii fi isallee dabalateetiin jechuudha. Hedduu si galateeffannaa gama kanaatiin. Hedduu nashidaan keellee hedduu nama bohaarsitillee namatti tolti jechuudha. Anillee ni jaaladha gara kiyyaa hedduu jaaladha nashidaa tante. Namni hedduullee akka jaalatu quban qaba. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dhaggeeffadha jechuudha. Akkanuma akka itti fuftu abdii qabna. Mee amma wanni lafa jiru maaltu jira jechuun ka otoo dalaydee ka rikeerdiin taane ka qophaa'anii lafa jirani. Jiran amma bara nashidoota cidhaa amma nashidaa albama daddaraaraa jedhu keessatti nashidoota cidhaa torbatu keessa jira. Nashidoota cidhaa jechuun kuuwwan nashidoota birooti. Nashidoota cidhaa kana baruma dabre baruma san keessa 2015 2011 baruma dabre qopheessellee baruma dabre baasan nashidoota cidhaa kanneen jechuudha. Achiin dura immoo nashidoonni kanaan dura albamaaf yaadee ture kuma lama sadii keessa kuma lama kan qopheesse jira akkasuma jira yadaloon illee akkasuma jira warroon illee akkasuma jira ammas immoo jiranii nashidoonni barreessaa jiru amma kanniin singilmaan baasuu yaadde moo albamaan baasuu yaadda albama baasuu barbaada baranaa fi akkamii wanni yaaddan jiru ramadaan illee as deemu jira yeroo ramadaana kana ishqii hedduu jira warri amma nashidaa baasu kun illee hedduu kaka'umsa guddaa qaba nashidaa baasuu irratti akkam baranaaf waan qopheessitu see namoo akkamii daawwattoota keenyaaf dhugaadha inshallah yaadanii qaba jedhee yaadanii qaba ammallee immoo nashidoonni illee jiran qophaa'anii illee lafa mataa jiranii garuu mee rabbi haa jedhu kaamee yoo rabbi fedhe ati qophii qabda ta'uu dhabuus danda'a baranaaf meebii baranaaf yookaan garuu fuulduraaf albama akka qopheessaa jirtu beekameera albamni inshallah yoo rabbi jedhee hojjeta kana rakkoon qabu yeroodhaan wal hubachuu illee ni dandeenya barana baasuu dhawaadde qeentee hojjeta inshallah si abdiidhaani namoonni si duubaan jiran si jajjabeessuu irratti waan kana irratti yaadaanis ta'ee maallaqaan hunda caalaa namni jiraatu dhabu rabbi jira rabbiin galannaa alhamdulillah wanni guddaan tan kan immoo fakkeenyaaf albama nashidaa rabbi isaan jazaa kafalu jamaa sumayyootaaf bilaalota gama faayinaansiitiin nagaggaaranii jiran rabbi inshallah jazaa isaanii khayriinaa kafaluu fi ammaan booda garuu jira wanni jedhu si duuba namni jira namni si gargaaru kan jedhuu fi beektaa rakkisaadha gama faayinaansiitiin ana qofaa miti nashidoota biratti rakkoon koomaniidha. Nashidoonni keenya keessaa afaan oromootiin amma dalagan nashidoota hedduu jira warri lafa dhufaa jiranii jechuudha. Amma nama muraasatu keessaa ol beekame tarii namni sanniin bira dhaabbatee gargaaruu ni danda'a. Kaayyoo maallaqa qabaate maallaqa ofiitiin ni dalaga kaan namni qubayuun qabu amma aarsaa hedduutu kafalama amma nashidaa kanarratti dhugaa dubbachuuf anillee ni beeka nama biyya birootii dhufanii as istiidootti rekeerdu godhuu fi maallaqa harkaa fixataniitiin rakkatanii hojii isaanii saniyyuu otoo galmaaniin ga'e otoo hin xumuriin jechuudha waraabamee otoo hin dhumiin fa'aa karatti hafu waan kana aarsaa guddaa booda hawaasa biraan gaadi. Sila uummanni keenya aadaa wal gargaarsaa kanatti xiqqoositti ijoollee lafaa dhufaaran kanneen nashidoota keenya kanneen jajjabeessanii ja'anii sila waa hedduu akka dalagamu beekamaa ture. Kanaafiyyuu mee ammaatilleen fuuldura nashidaa qofa osoo hin taane amma namni dandeettii adda addaa qaban jiran kallattii hundaa kun aadaan kun osoo keessatti baratame hanga yoomii rakkinna mataa deemna nuti
rakkina kana qabna faayinaansiin godhuun jiru namni ispoonsara namaa ta'uun jiru even osoo fakkeenya nashiidaa kanan qaama biroo biratti kan nama amantii kee hin taane fa biratti kan hojjetu kanaaf rakkinni akkanaa kun yoom furamu furmaan isaa yoom kan jedhullee osoo namni nu daawwachaa jiru furmaata isaa akkuma jirutti osoo waan kana osoo waliin madhatanii yaadanii furmaataatti ceeni hanga yoomii rakkinaa isaa deemu furmaata kaa'uun ni danda'ama maaf hin dandeenye inshaallah kanaaf hangan akkamitti furmaata furuu dandeenya waan kanaaf akkamitti furmaata waaraa dhaabbataa jechuudha hojii manaa goonee jira mee yaada xumuraatitti toon hin jenne nashiidaa tee keessaa nashiidaa bareedduu taati jaalattu wayii meeta carraasii kenninaati daawwattoota keenya nu affeerii eegas immoo walitti deebinaa jechuudha gara goolabbiitti deemu. Amma beektaa nashiidaa keessaa ka jaalattu naan jette nashiidota kee keessaa. Kanaaf atamma nashiidaa kiyyaa yoo wal dhabsiiste situ komatamaa. Ilmaan abbaa tokkootti ta'e hundaa hojii takkaan laaltaa jechuudha. Hundinuu ilmaan abbaa tokkootti takkeessa wal caalchiftullee hin jirtu akkuma ati jette haa ta'u garuu takka keessaa akka nu affeertu daawwattoota keenyaaf. Baay'ee galatoomi. Akkuma jette yaa. Qophiin kunillee qophii hawwishooti miidiyaan irratti darbullee hamiltanii nashiidaa hamiltaniif hojjate nashiidaa gabaal gursan hamiltanti bihamilee ummata hamiltanti bihamilee ummata egaa nashiidaa tanaa gara boodaa affeerru ta'a jechuudha. Egaa dhumarratti carraasii kennaa turtii hangammaa goonitti waan hedduullee haasofnee jirra. Garuu haasofnellee hin dhumu waan takka keessaa daawwattoota keenyaa fi ibsa goggoonee jirra jechuudha. Ammas nashiidaalee kana dalaganii hawaasa biraan ga'uu irratti aarsaa hedduu akka nama gaafattu irraa tuttuqnee jirra. Namni hedduun gurrummaatti dhageeffachuun akka laaftutti akkasumatti baatee qophooytee hawaasa bira gahuunis laaftuu itti fakkaatti wanni tuni aarsaa guddaa nama gaafata. Munashidoonni keenya hedduu itti rakkataniiti sagalee isaanii kana waraabanii hawaasa biraan gahaa jiranii sagaleedhaanii hawaasa bohaarsaatiin barsiisanii as keessatti ogummaa aartii isaanii tana fayyadamanii daawaadha jechuudha wanni kun. Kanaafuu waan hawaasni hundi bira dhaabbatee jajjabeessuu qabu ture. As keessatti munashidoonni afaan Oromoo hojii kana keessatti hojjetanii ogummaa isaaniitiif fayyadamanii dandeettii isaanii tana gabbaasanii hawaasa biraan gahuu fi waan gufuutti ta'aaru kana jiraachuu akka bartan gaafiif deebii keenya keessatti jechuudha. Daawwattoonni keenya akkasitti nu beekaa jennaani Munashid Jamaal Mangistuu wajjin gaafiif deebii muraasa kana goonee jirra. Yeroo biraallee walitti deebina jechuu inshaallah. Mee dhumarratti Munashid Jamaal Mangistuu ergaa fi yaada qabdu jiraatammas namni galateeffachuu barbaaddu hojiiwwan kana duubaan warraas duuba turan yoo jiraate jechuudha. Carraasii kennaa achi ilaalina galatoomi asirratti walumaa galatti nama tokko nashiida tokko yoo tarbii gootu wanti nashiidaa wajjin ka'a. Kanaaf ani ergaan asirratti dabarsuu barbaadu akka furmaataatitti rakkina munashidoota afaan Oromoo akkasumas munashidoota kana wal qabateetiin jechuudha akka furmaataatti wanta ani yaade normaalii nama hundaa keessa jira wanti kun wanta akka waldaa osoo jiraate waldaa munashidoota osoo jiraate maaliif rakkinni munashidoota kun kan furamu osoo akka dhaabbataatti socho'ame waan jedhu achi jalatti tokkoffaa ispoonsara gaafachuuf illee akka waldaatitti gaafatamanii lammaffaa immoo munashidammaan hojjetamu sunu qulqullinni isaa akkam waan jedhullee akka waldaa sanitti gamaggamama. Maaliif wanti kun waan amantiiti dhimma amantiiti jedhee namni kan hojjetuuf kanaaf hamma danda'ameen karaa waldaa kanaan munashidammaa hojjetamu kunillee akkasumas rakkinni munashidootaan maali munashidoonni nu qabnu eenyu fa'a yeroo adda addaatti hin affeeraman munashidoonni munashidoonni sagantaa adda addaatti yeroo affeeraman karaa waldaa kanaan ta'a jechuudha osoo waldaan akkasii jiraate akkasumas ispoonsara illee karaa waldaa kanaatiin waldichi osoo bifa waldaatiin dhaabbannee jiraannee jechuudha karaa waldaa kanaatiin ispoonsara illee munashidoota haganatu bara kana nashiida hojjechuuf yaadee jira nashidoonni gamaggamamanii
Kanaaf ispoonsara jedhee bifa sanii karaa waldaatiin deemuu hin danda'ama jechuudha. Kanaaf waldaan akkasii osoo jiraatee keessattuu munashidoonni hangaftoonni keenyi hangafoota osoo waan kana irratti hojjetanii akkasumas hawaasni bal'aan waan kana irratti osoo yaadda'ee bifa sanii bifa dhaabbataatiin osoo jiraatee waan jedhu yaada qaba. Namoonni hedduu bakka kanatti akka nashidaa kana yeroo hojjedhu namoonni gargaaran kan biroos hundallee maqaa isaan tarreessuu keessattuu albaama Daraaraa jedhu jamaa sumayyootaaf bilaalota rabbiin jazaa isaanii haa kafalu akkasumas Abul Khair Ustaaz Ibsaa hedduu gargaaraa turanii akkasumas Garree Istiidiyoo hedduu gargaaraa ture rabbiin jazaa isaanii haa kafalu qajeelummas rabbi isaaniif haa laatu. Kanaaf hedduun namni galateeffadha akkasitti maqaa hunda tarreessuu ulfaata. Kanaaf of beeka namartuu jechuun anis beeka rabbiilee beeka. Kanaaf hundumaa rabbiin jazaa isaanii haa kafalu. Namoonni na cina dhaabatan yaadaanis qaamaanis maatiin kiyyallee firoottan kiyyallee hundinuu rabbiin isaan kanneen galateeffattee jirta. Horeetti jetti immoo anillee hedduu si galateeffadhaa keessummaa taatee waamicha kiyya kabajjitee qophii tiyyatan irratti hirmaachuu keetii fi maqaa hordoftoota qophii Awwishootiin si galateeffadhaa. Atis galatoomii Awwishoof Awwiin illee galatooma. Galatoomii hedduu si galateeffadhaa. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo kan hordofaa turtan qophii Awwishooti. Qophii Awwishoo keessatti immoo qophii keessummaati jechuudha. Namoonni kara boodaa dhuftan keessumaan an har'a wajjin turtii godhee Munashid Jamaal Mangistuuti kan inni itti dhalatee guddatee godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolaatti yoo ta'u ogummaa aartiitiin beekama gara taruu ammas hojii barsiisummaatiinis akkasuma barreessaa kitaabaatiillee dandeettii garaagaraa qaba jechuudha. Gara taruu immoo ogummaa aartii tanaan fayyadamee nashidaalee hedduu baasee barreessee qopheessee sagaleessuudhaan hawaasa islaamaa warra tajaajilaa jiran keessaa tokko jechuudha. Munashid Jamaal Mangistuu hedduu si galateeffadhaa turtii qophii Awwishoo har'aa keessatti wajjin goone kanarratti hedduu nu bohaarsitee jirta. Daawwattoota keenyallee bohaarsitee jirta. Yeroo biraallee akka hojii haaraan walitti deebinu abdiin qaba. Dhumarratti ammoo nashiidaa takkaan goolamna jechuudha. Egaa nashiidaa durarratti nashiidaa ittiin goolamnu nuuf filtee jirta. Nashiidaan sunilleen Hamiltan tajettu nu affeertee jirta galatoomii siin jenna. Egaa daawwattoota keenya nashiida Munashid Jamaal Mangistuu miidiyaa keenya Hamiltan hamilee ummataatiif baasee ture. Isi tana isin affeerraa sagantaa keenyallee ka guyyaarraa asitti goolamna jechuudha. Yoo rabbi jedhe ammoo inshaallah fuulduratti qophiiwwan Awwishoo haala gaariidhaan isiniif dhufu jiranii jidduudhaan addaan kunnee waan turreefillee nu ofolchaa isiniin jenna. Fuulduratti immoo qophii babbareedduu qabanneetiin qophii keessummaa malee jechuudha dhufu jirra waan ta'eef hamilee teessan nu kennuudhaan asumarraa isin beeksifna jechuudha. Kan keessummeessaa ture an obboleessa keessan Awwii Kadir keessummaan kiyya Munashid Jamaal Mangistuuti. Egaa ogeessi kaameraa Jibriil Isaa wajji ta'uudhaan gaa sagantaa tana isin biraan gahaa turre hangammaa waan nu wajji turtanii fi hedduu isin galateeffannaa. Obboleeyyan keenya yeroo biraallee keessummaa akkanaa qabannee isinii dhufnaa nu eeggadhaa. Namoota akka nuti isinii affeerru barbaadan karaa Awwishootiin gama sooshaal miidiyaatiinis ta'ee ammas bilbila keenya nu gahuu dandeessan jechuudha. Qophii keenya kan har'aa asumarratti goolabna. Hanga qophii biraatiin keessummaa qabannee walitti deebinuu fi nagaa keessanii turaa horaa bulaa deebinaa isiniin jenna. Ararama ki barbana rabbi kinna muti kinna